Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii arras egaa akkuma yeroo kaanii mata duree tokko irratti barnoota qabadhee jira. Chaanalii kanaaf haaraa kanneen taatan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun chaanalii kana hordofaa jechuun barbaada. Mata dureen irraa haguugduu fiixee harmaa fayyadamuun harma hoosisuu yookaan nippil shiildi kan jedhamu jira. Faayidaa akkamii qaba, miidhaa akkamii qaba, akkasumas immoo of eeggannoo akkamii gochuu qabna kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti dhaggeeffadhaa barnoota hedduu fayyadudha. Haadholiin daa'ima harmaa hoosisan yeroo tokko kan darbee haadholii tokko biratti yeroo daa'ima harmaa hoosisan daa'imni fiixee harmaa ciniinuun isaan dhukkubsuu fi akkasumas immoo darbee illee fiixee harmaa madeessuun ni mul'ata. Kanaaf immoo akka furmaataatti kan yeroo hedduu haadholiin fayyadaman yookaan ogeessonni ajajanis haguugduu fiixee harmaa fayyadamuudha yookaan nippil shiildi kan jedhamu jechuudha. Akkuma suura irratti argaa jirtan. Haguugduun fiixee harmaa yookaan nippil shiildi kan jedhamu kun wanta lallaafaa silikanii irraa tolfame ta'ee kan bal'inaan sadarkaa garaagaraa qabuu fi yeroo daa'ima harma hoosisuuf jedhan kan haadholiin fiixee harmaa isaaniitti godhatanii harma hoosisanidha jechuudha. Qorannoon akka agarsiisutti daa'imman osoo yeroo hin gahin dhalatan jechuunis osoo ulfi torbee 37 hin gahin dhalatan piriitermi kan ta'an kanneen nippil shiildi yookaan haguugduu fiixee harmaa kana fayyadamanii harma hodhan kanneen akkasumatti yookaan daayireektilii harma hodhanirra hanga aannanii caalmaatti yookaan hedduu fudhatu. Kanaaf immoo ulfaatinni qaama isaanii dafee dabalaa guddinni isaanii ni ariifata jedhamee qorannoon akkasitti agarsiisa. Akkasumas kanneen xuuxxoo fayyadamaa turan yeroo gara harma haadhaatti deebisuu barbaadan fakkeenyaaf sababa tokko haati yeroo deessu baqaqsanii yaaluudhaan yookaan CSCdhaan opereeshiniidhaan deessee yoo ta'e yeroo jalqabaa daa'imni xuuxxoo fayyadamaa ture yoo harma didee gara harmaatti jijjiiruuf ijoollee kanaan dura harma xuuxxoo hodhaa turan akka isaan deebanii harma qofa hodhan taasisuuf maal godhu haadholiin fiixee harma isaanii irratti wanta nippil shiildi kan yeroo godhatan fiixeen isaa kun xuuxxoo hojii wal fakkaatuuf daa'imman ni hodhu jechuudha. Kanaaf daa'imman kanaan dura xuuxxoo fayyadamaa turan gara aannan harma haadhaa yookaan harma hoosisuu qofatti jijjiiruuf ni fayyada. Nippil shiildi kan jedhamu kun. Nippil shiildi can also help transition babies from bottles to breastfeeding. Haa ta'u malee yeroo kana fayyadaman tariitii aannan guutummaa guutuutti harma sana keessaa bahuu dhiisuu waan danda'uuf erga hoosanii xumuranii booda aannan keessatti hafe keessaa elmuun barbaachisaadha jechuudha. Wanta kana fayyadamanii hoosisuun faayidaa fi miidhaa mataa isaa qaba. Mee jalqaba faayidaa isaa ilaallu. Haadholiin akkamiitu osoo kana fayyadamanii daa'ima isaanii harma hoosanii gaariidha jedhama. Warra kamtu osoo kana harma isaaniitti godhatanii fiixee harmaatti godhatanii daa'ima hoosanii gaariidha jedhama kan jedhuu fi kan jalqabaa kanneen osoo yeroo hin gahin dhalatan. Kanneen osoo yeroo hin gahin dhalatan jechuun kanneen ulfi ji'a 37 guun. Akkasumas immoo daa'imman yeroo dhalatan xixiqqoo ta'an ulfaatinni qaama isaanii kiiloo 2.5 kiloogiraama kanaa gadi yoo ta'e akkasumas immoo daa'imman akka dhalatan xiqqoo dhukkubsatan dhibaman breastfeeding who is premature small or ill warreen akkasii osoo kana fayyadamanii fiixee harmaa gara fuulduraatti baasa waan ta'eef breast nippil shiildiin kuni fiixee harmaa waan fuulduratti baasuuf salphaatti akka isaan aannan harma keessaa baafatan waan taasisuuf ni gargaara jedhama. Kanaafuu kanneen daa'ima osoo 37 guutiin dhalatan yookaan piriitermi ta'an harma hoosisan kanatu fayyadamanii gaariidha jedhama. Akkasumas immoo kanneen fiixeen harma isaanii keessa seene yookaan fiixeen harma isaanii filaatti ta'e kan xiqqoo mallee fuulduratti kan hin baane yoo ta'e filaat or inverted nipples kun yeroo baay'ee dubartoota hedduu biratti mul'ata. Fiixeen harma gabaabduu ta'uudhaan harma hoosisuu dadhabu daa'ima. Daa'imni wanta afaan keessa keewwattee hodhuu dhabuudhaan warra rakkataniif nippil shiildiin kun maal godhaa fiixee harmaa gara fuulduraatti baasuudhaan isaan fayyada jechuudha. Kanneen fiixeen harmaa yookaan nippil isheen jedhamtu sun filaat ta'e diriiraa ta'e yookaan keessa seeneef baay'ee gargaara wanti kun. Akkasumas immoo kanneen kanaan dura xuuxxoo fayyadamaa turanii sababa adda addaadhaan amma immoo haati harma qofa hoosisuu barbaaddeef daa'imman hedduun kanaan dura xuuxxoo fayyadamaa turan taanaan ishii jedhanii gara harmaatti hin deebi'an. Kanneen kanaaf immoo akka tiraanziishiniitti yoo harma isheetti kana godhatte gara harmaatti deebisuun ni danda'ama daa'ima kanaan dura xuuxxoodhaa ture. Switching babies from bottle to breast. Warra kanaaf egaa hedduu fayyada jechuudha. Akkasumas immoo kanneen fiixee harmaa moccoramaa yookaan madaa'aa qabanii fi daa'imman harma isaanii ciniinee isaan rakkise.
akkuma sila jedhe haadholii tokko tokko biratti daa'imni fiixee harmaa ciniinee yoo isaan rakkise yookaan fiixeen harma isaanii xiqqoo madaa'ee yeroo daa'imni hodhu yoo isaan dhukkubate kana fayyadamuun dhukkubbii niirri isaa akka daa'imni isaan ciniinee taasisa jechuudha. Cracked or bleeding nipples kan jedhamu kun. Miidhaa kanaa fayyadamuun qabu immoo miidhaan tokko tokko jiru. Akkuma faayidaa qabu miidhaa mataa isaa qaba wanti kuni. Miidhaa isaa keessaa immoo kanneen gurguddoo ta'an kan jalqabaa hangi oomisha aannan harma haadhaa xiqqaachuu mala. Egaa sababni isaa maaliifidha? Hangi oomisha aannan harma haadhaa hanguma daa'imni hodhu irratti hundaa'a. Yoo daa'imni sirriitti harma hodhee xuuxee keessaa fixe marsaattaa nutti immoo harmiin guuta. Yoo daa'imni immoo xiqqoo qofa hodhate yoo keessatti hambisee hidhatee aannan harma sana keessatti marsaattaa nutti oomishni aannan harma sanaa ni hir'isa jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuun immoo hangi oomisha aannan harma haadhaa xiqqaachuu mala. Sababni isaas yeroo kana fayyadamanii yoo isan guutummaa guutuutti keessaa hodhee hin fixu daa'imni. Aannan hangi ta'e keessatti hafa waan ta'eef jechuudha. Qabxiin lammaffaan guutummaa guutuutti aannan harma keessaa hin ba'iin waan hafuuf yeroo kana fayyadaman akkuma amma jenne guutummaa guutuutti hin ba'iin hafa hangi ta'e keessatti hafa jechuudha. Kun waan jiraatuuf aannan achi keessatti hafe immoo kuufamee harma haadhaa sana akka ishee dhukkubu taasisuu danda'a. Akkasumas immoo akka infekshinii godhatu darbee mastaayitis akka godhatu taasisuu danda'a. Kunis aannan achi keessa jiru guutummaa guutuutti hin ba'iin waan hafeefidha. Hangi ta'e keessatti hafuun kun dhukkubbii fida jechuudha. Kana malees immoo tariitii booda fakkeenyaaf sababa ta'eef haati kana fayyadamuu eegaltee ji'a tokko ji'a lamaa booddee yoo dhiisuu barbaadde daa'imman yeroo kanarraa gara daayirektilii hoosisuutti deeman isaan rakkisuu danda'u. Booda fayyadamuu yeroo dhaaban daa'imman kallattiin hodhuu xiqqoo rakkisuu malu. Kanaan dura fakkeenyaaf fiixeen harma ishee waan madaa'eef kana fayyadamtee ji'a tokko torbee lama booddee immoo yoo kallattiimaan hoosisuu barbaadde daa'imman kana mi'eeffannaan kallattiidhaan hodhuu xiqqoo rakkisuu danda'u. Kun egaa yeroo hundaa osoo hin ta'in darbeedha. Miidhaa wanti kun qabu gurguddoon egaa isaan kana sadanii jechuudha. Kanneen kana fayyadamanii harma hoosisan wanta taasisuu qaban qabu. Haati nippil shield yookaan haguugduu fiixee harmaa fayyadamtee daa'ima harma hoosistu kan gochuu qabdu tokkoffaan yeroo hunda hoosisuun booda bishaan ho'aan miicuu qabdi wanta kana qulqulleessuu qabdi. Akkasumas immoo guyyaatti al tokko bishaan danfaa keessa daqiiqaa 20 tursiisuun barbaachisaadha. Akka hoositee booddee bishaan ho'aan miicuu qabdi. Akkasumas immoo guyyaatti al tokko daqiiqaa 20 wanta kana affeeluu qabdi jechuudha. Qabxiin lammaffaan yeroo hunda hoosuu booda aannan harma keessatti affeelmuu qabdi. Aannan harma keessatti afee turraan gaarii miti waan ta'eef daa'imni tokko harma ishee kana fayyadamee hodhee kan aannan keessatti hafe sana keessaa almitee baastee yookaan daa'ima dhugsiisuu yookaan immoo diskaardi gochuu qabdi jechuudha. Aannan harma keessatti hafuu hin qabu. Akkasumas yoo ulfaatinni qaama daa'imaa dabaluu dide akkasumas immoo yoo daa'imni guyyaatti si'a ja'a ol hin fincaa'u ta'e tarii aannan sirriitti argataa hin jiru waan ta'eef wanta kana sirriitti hordofuu qabdi. Yeroo kana fayyadamanii hodhan tariitii aannan gahaan arganne waan yoo ta'e fincaan guyyaatti si'a ja'a gadi fincaa'u. Noormaalii daa'imni tokko guyyaatti si'a ja'a ol fincaa'uu qaba. Akkasumas immoo ulfaatinni qaama daa'imaa dabaluu qaba. Kun egaa mallattoo aannan gahaan argatiin hafuu waan agarsiisuuf kana cheek gochuu qabdi yookaan hordofuu qabdi jechuudha. Haati kana fayyadamtee daa'ima harma hoosistu. Yeroo wanta kana dhiisuu barbaadde maal gochuu qabdi? Akkuma sila jennee sababa ta'eef fayyadamtee ji'a tokko torbee lama booddee wanta kana dhiisuu yeroo barbaadde daa'imni rakkisuu waan danda'uuf maal gochuu qabdi? Tokko dura xiqqoo elmuun yeroo aannan ofumaa cobuutti ga'u yeroo aannan ofumaa dhangala'utti ga'u harma afaan kaa'u. Akkasumas immoo fiixee harmaa bishaan baay'ee dilalla ta'e irra kaa'uudhaan akka fiixeen harmaa jajjabaatu taasisu. Fiixeen harmaa bishaan dilalla bishaan firiijii keessa ture bishaan qabbaneessituu keessa ture dilalleessituu keessa ture yookaan bishaan cabbii ta'e yoo fiixee harmaa irra kaa'an fiixeen harmaa ni jabaata. Yeroo kana immoo wanta kana hojii wal fakkaata waan ta'eef fiixee harma isaaniirra cabbii irra kaa'anii yeroo harmi isaanii jajjabaatu fiixeen harmaa daa'ima yookaan afaan kaa'an harma sana wanta sana hojii waan wal fakkaatuuf ni hodhu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo daa'imman rafan irraanfachiisanii kallattiin harma hoosisuu akkasumas osoo hin beela'in hoosisuu. Daa'imman yeroo beela'anii harma hodhuu barbaadan kanaan dura kana fayyadamaa turan taanaan yeroo daayirektii itti kennamu harmi kallattiin akka isaan hodhan taasifaman diduu danda'u waan ta'eef osoo hin beela'in amma hoosisuu yeroo isaan rafan hoosisuu fiixee harmaarra cabbii kaa'uun akka fiixeen harmaa jajjabaatee kana fakkaatu taasisuu fi xiqqoo irraa elmuun yeroo harmi cobuu jalqabu kan afaan kaa'uun wanta kan ni fura jechuudha.
yeroo kana dhiisanii akka salphaatti dhiisan isaan gargaara. Waa'ee nippil shield yookaan haguugduu harmaa ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanumaadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.